Taateen guyyaa Jum'aa kun biyya wayii takka keessatti ta'e. Guyyaa Jum'aa imaamni masjidaa osoo masjida hin dhufin sa'aan quxubaa geessee bira dabartee jirti. Kana jidduutti maraataan tokko masjida kana keessa ol seenee akkuma ol seeneen quxubaa godhuuf minbara irratti ol bahee yeroo kana gariin namaa isa dhoorguuf yaalii godha. Garuu namoonni hedduun mee waanuma inni jedhu ilaalla dhiisaa jechuun irraa wal dhoorgan. Haala kanaan maraataan kun bismillaahi jechuun haasaa isaa eegalee hunda dura Rabbiin nama lama Adamii fi Hawwaa irraa isin uume sana faarsaa. Sana booda bakka lamatti kan isin qoodeefi garii keessan akka galata isaaf galchitan tujaara yookiin dureessa isin godhe, garii keessan ammoo akka obsitaniif miskiina yookiin hiyyeessa isin godhe. Isin garuu uummatuma akkamiiti? Dureessi keessan galata Rabbiin beeku, miskiinni ammoo obsa hin qabu. Nama ajaa'ibdu jechuun aare. Xumura irratti maraataan kun abaarsi Rabbii isin irra haa jiraatu maal salaattanii miti kaadeemaa jechuun quxubaa isaa xumuree minbara irraa bu'e. Kun taatee dhugaadha. Jechi xumuraa maraattichaa nama kofalchiisus ergaan isaa garuu ergaa guddoo ilma namaaf taatu of keessaa qaba. Qabaannis dhabnis Rabbii keenya haa galateeffannu. Waan Rabbi nutti kennes maaliif jennee ilaallee akka Rabbiin nurraa jaalatutti jireenya addunyaa tana ittiin haa jiraannu. Jum'aa milkaa'inaa Jum'aa Rabbii keenyatti galateeffannu Rabbiin nuuf haa taasisu. Nabiyyi keenya irratti salawaata buusu hin dagatina. Sallu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Kun mana gurbaa qaxaleeti.